koreen jabaa magaalaa Adaamaa raawwii bara 2018 gamaggamuun karoora bara 2019 irratti mari'ate. Gabaasa raawwii bara 2018 fi karoora bara 2019 kanneessan qindeessaan garee sagantaa fooyya'insa sirnaa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Urrisaa rakkoolee kenniinsa tajaajila akka furuuf hojjetamaa jiraachuu sirna deeggarsaa fi ordoffii cimsuu olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u qaamolee hawaasaa waliin mariin taasifamaa turu akka cimnaatti kaasuun darbee ragaan sobaa mul'achuu fi dafanii galmee banuu dhabuu irratti ammoo hanqinni jiraachuu ibsan. Ciminni ijoon jiru tokko qindoominni qaamolee haqaa jiru baay'ee gaariidha. Inni lammaffaan immoo hojii hojjetamu keessattuyyuu dhimmi wal hubachuu, waliin dubbachuu, rakkoowwan jiru waliin hiikuu akka ciminaatitti ka ilaallamuudha. Kenna tajaajilaa fooyyessuudhaaf dhimmoonni xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiru baay'ee bayeessa fi akkasumas taqaa'oo ceesisuudhaaf sochiin naannoo koree jabaa kana keessatti jiru gara waraqaa maleeyyiitti deemamaa jiru. Keessattuu mana murtii olaanaa keessatti baay'ee gaarii fi kan baratamuu qabu yoo ta'u, hojii hojjetamu keessatti walqixa itti deemuu, hojumaata irratti walqixa itti deemuu dhabuu akka fakkeenyatti taqaa'ootti fayyadamuu irratti manni murtii fagaatee jira. Qaamoleen haqaa biraa garuu ganaa kan hafu waan ta'eef inni kun immoo dhimma ijoo magaalaa bulchiinsa magaalaa keenyaa waan ta'eef sirriitti xiyyeeffatamee kan irratti hojjetamuu qabu ta'uusaa kan ilaalamuu qabudha jechuudha. Koreewwan jabaa gama isaaniin olaantummaan seeraa akka kabajamuu fi haqni akka mirkanaa'u qindoominaan hojjechaa akka jiran himuun yakkoota dinagdee dabalatee kan daa'immanii fi dubartoota irratti raawwatan irratti mirga wabiin ba'uun kan baduu ta'uun isaa ammas hojii xiyyeeffannaa barbaadu ta'uu. Akka waliigalaatti yoo ilaallu keessattuu bara kana bara 2018 keessatti raawwiin akka waliigalaatti akkuma magaalaa keenyatti yoo ilaallu raawwiin gaariin kan jiruu fi sirni haqa mirkaneessuullee bara kana hojiin guddaan hojjetamee kanis tajaajila keenyallee hawaasni dantaan mootummaallee wantoonni guddaa ta'an bara itti murtii argatanii murtii barsiisoo ta'an argatanii karaa uummanni itti gammaduu danda'uutiin kan hojjetame waan ta'eef gabaasi dhiyaatee gabaasuma sirriidha kaasuun barbaada jechuudha. Murtuu barsiisuu wal qabatee murtuun kennamaa ture mana murtii aanaarraa amma mana murtii godinaatti waan gaarii fi waan jajjabeeffamu fuulduraaf illee dhugaa irratti hundaa'amee haqa namaa irratti hundaa'amee murtoon nama barsiisu isa duubaa yakka raawwachuuf qophaa'ullee barsiisu akkatti kennamuunsaa baay'ee kan nama gammachiisu. Walitti qabaan koree jabaa obbo Maammoo Tusi olaantummaan seeraa kabajamuun qaamoleen haqaa kaayyoo waloof hojjechuu rakkoo kenna tajaajila qaamolee haqaa furuu eegumsa mirgoota namoomaa fi dimokiraasii lammiiwwanii kabajanii kabachiisuu fi ajaja mana murtii raawwachuu irratti hojiin fooyyee qabu hojjetamu himan. Akkuma magaalaa keenyaatittu olaantummaan seeraa akka kabajamu mirgi lammiilee akka kabajamu dhimmoonni dantaa mootummaa fi daa'immaniif dubartii akka waliigalaatitti yakkoonni dhimma kontiroobaandiinis wal qabatu baay'een isaanii bakka hin jirretti isaa murtaa'u dhimmoonni qaamolee haqaatiif dhiyaatan kun baay'een isaanii barana haala addaatiin laallamuun isaanii ani gaariidha jedheetiin kan laalu. Sirna haqaa cimsuun nageenya magaalatti amansiisaa gochuun haqni uummataa akka hin dabne irratti hojjechuuf walii galame jira. Ciminni kun itti fufuu qabaa yaada jedhudha. Ciminna kana karoora keenya keessatti akka galtee tokkotti fudhannee kana caalaa kenni tajaajilaa qaamolee haqaa kun kana caalaa cimuu akka qabu yaada jedhuun kaasuun barbaada. Ciminni kun akkuma jirutti ta'ee garuu hanqina garaagaraa qabaachuu kenna nu martinuu mana kana keessa namaanis kan ibsamu manaanis kan ibsamu kaasneetiin kan jirru.